bana mesiyar ka jira maqaa kiyyaan jira dhugaadha maqaa kiyya jala jiranii garuu mootuu dhufuu hin dadhabee hin didamee karaa miilatti aarsaa kafaluu hin barbaadu Keniyaa fi biyyoota akka Ugaandaa isitu dhufuu didee jedha wanni akkaati jettu sunillee cina cinaan wanni ati kalee jedhaa ooltallee cina cinaan dubbii keessatti kan uummata kana duratti dhugama irra hedduuni furmaanni maali jette siifuati waan kana waan amma abbaan manaa keeyyan kana gara siifuutitti osoo hin tarin himannaa isin himatte keessa oy dubbiin waan silaamaan osoo ati gaafattu haftetu jira. Eshi dubbii sirreeffataa deemuun waa'ee namatti himataa turte waa'ee ispoonsaraallee mee bakka sanillee Gonsa ko. Ana aarsaa ilmaan xiyyaa kafalee hin dhufuu hin jenne an doktor. Eshi galee aarsaa ilmaan xiyyaa kan kafalle abba eenyuuf kafalaan. Eshi maa dhufuu dhabdee dhageeffadhu garuu ammoo waan bu'aa irra qabu waan isaan fayyaduu danda'u irratti aarsaa isaanii kafala malee bakka isaan hin fayyadnetti waan isaan hin fayyadne irratti galee. No amma asitti lubbuuti aarsaa. fakkeenya amma asitti mucaan birrii biratti gachiisaan ilma biyya keetitti hiriyyaa kenna hunda ispoonsarri siina qabuun dhuga okeen gaddeebi'uun dhuga wanni bu'aan qabne maal ilmaan keessaa baafatu caalaa bu'aa biraa kan barbaadda amana dhugaa dubbanne jechuudha. Bu'aan achi keessaan argadhu suni ilmaan xiyyaa achi keessaa bahutti wanni fakkaate hin jiru garuu ammoo tuyyuu an achitti deebi'ee basman narra jira bayuu hin danda'a asli atillee hin beekta dhugaa dubbanna sigalee miti namoonni achi keessa jiranillee hin beeka biyya namaa namni jiru kamiyyuu hin beeka sigalee miti ishaaran narra jira ishaaran narra bahe sigalee har'a achi deebi'ee ammoo tuyyuu achi keessa qabame yakka biraati biyya tanatti hin deebitutu natti dhaamemi akkamitti isaanitti achi deebitu yoo deebi'oo yoo hidhame oo isaan fayyada ammoo tuyyuu imeellimmaan suniyyuu nuu sirraa'ee sigalee guyyammaan sunuu ga'ee ookeen nu deebi'eeti bararaan ga'e guyyaa bararaa san bararuu hin danda'u yoo achitti qabamee irraa hidhame ijoolleen xiyyallee hin fayyan ijoolleen xiyyallee maqaa kanaan rejecti taatee jirti biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa kanallee deemuu hin dandeettu lammata maqaa kiyyaan galan wanni kun maqaa kiyyaan eega dhumate isaan illee balleessaa jira malee isaan illee tolchaan jiru faayidaan biraan jiru maal godhaa dhaqa. Kanaafuu akkama akka abbaa manaa tokkotti akka abbaa ilmaanii tokkotti furmaanni ilmaan keetii maali jettare hayyee ijoolleen kun maqaa keetiin jiranii kun faayila keessa jiran. Dubbannu mala. Hin dubbattan. Dhimma ispoonsaraa kana jalqabaa keessa jira booddee carraanaa kenneerraan dubbadhaa dhimma ispoonsaraa. Hayyee. Siifuu carraan keetii hundaafu. Harkatti qabdanullee hin barbaadu akkuma isaa sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha. Sigalee jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef sigalee ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee sigalee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Sigalee anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani ispoonsara sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa ispoonsaraa kana walitti qabee ispoonsara kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee
rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turan rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhe isaanillee rakkoo kiyya naaf furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda hinni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haraamisi asittillee jaartii hima qabu. Sigalee gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana humaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii mitii naan jedha. Sigalee akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoski. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee jennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessinee sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhan jedhu yoonni na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti bar kan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabba'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaan an godhu jedhu san sigalee an garuu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taa'ee waliin taaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee dhimma ana kaleessa namiitee ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhee maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sigalee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe yor inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhee yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuuyyuu obsi yoo inni as keessattuuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira Uyna kiyya ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiin ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa hooqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar sigalee maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu
gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti. Aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhee haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhee haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru. Akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuudha si galee. Kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsara Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan. Abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii naan jedhan. Jennaan lakki ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhee isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu ka. Hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu. Maallaqni kun kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifatti ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur. Saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe. Boodarraa atuuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asliyanuuyyuu akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakki amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa hankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an sigalee san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche. Osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha. Yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase. Makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe. Akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna. Atis jireenya kee jiraachuu qabda. Anis jireenya kan koo jiraachuu qaba. Aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu. Nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture. Obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira. Maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina. Anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoytan jedhee. Haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee Shaashamannee deemee naan jennaan Shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatuyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu itti deebii jedhee anatu Shaashamannee irraa gara maatii isaatti sigale. Gaafa hiriyaan isaa ishaaraan na qabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe? Ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a. Yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a. Yoo ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe. Ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naan hin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru. Ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba. Ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namanne namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee. Ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiitti wajjin jiraachuu hin barbaadu. Dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godha. Durba ana fakkaatu jedhee. Jaartii ima kennaniif isii kusiyyatti. Jaartii rakkataa biyyatti. Gabaabsi si huyye. Ifamu. Afaan fileeti qabu. Amaan deebi. Hawaasa Oromoo leessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana.
kuno inni nu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isinii galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isinii amane girishii irraa fayyadame hin jiru. Sagalee deddeebi'aar sagalee deddeebi'aar.